dhimmi kiyya kanarraa dhimma Mubaarikii fi obboleessa keenya kan miilli isaa murame biyya Suudiitti akkasumatti dhimma itti fayyadama sooshaal miidiyaa wallaaluu dargaggoo fi shamarran keenyaati. Haala jiruuf jireenyaa dhimmi kun dhimma impoortaantiidha. Kan gaafii saba hundaatiin nutti dhiyeeffamee jechuu barcuma keenyaatti. Dubbii kiyya jalqabuun dura kun dhaddacha. Heeraaf seera. Namni heeraaf seera hin qabne tiitisa. Mubaarik waan hedduudha nu barsiisa. Wanni tokko ogaa dhufte nuuf barumsa. Yeroo hedduudhaan ummata keenya kan Suudii jiruun akkuma hidhata gosaan qabdan, akkuma gandaan qabdan tokkummaadhaanis qabaadhaa Unite Community taha biyya Arabaa keessatti jedhee gorse. Gorsa osoo hin taane jecha mujarrabaan lafa kaayaaf aayidiyaa hizmanii yaanni maallaqa ni gurgurama. Yaanni hin dhiyeessu kun seelii meeqa dhabamsiiseeti burqisiiseeti malee tola miti. 24 hours kan hin barreessu kaayyoodha. Akka addunyaan itti deemtu. Akka beekumsaati. Beekuun barachuudha. Barachuun fayyuudha. Dhageessanii? Kanaaf Mubaarik osoo har'aan tana koominitiin jabaan Suudii keessa jiraate gumaasaa shariikaa sanirraa kennaaf fuudhaaf. Osoo gamtoominni cimaan achi keessa jiraate nuti Suudii keessatti mootiidha malee hantuutan taanu ture. Namni hundi addunyaa hundarratti community qaba, jaarmaya qaba. Jaarma yoo qabaatte mootummaan biyyaa si beeka. Yeroo seennu seeraan malee kotorbaandiidhaan seenna jireenya kotorbaandii jiraannaa jechuudha. Erga kotorbaandiin seennee biyya san keessa jiraachuu murteessine community qabaachuu qabna. Communitiin sun imbaasiidhaa wajjin safaaraa wajjin walitti hidhamaadha. Yeroo walitti hidhame mirgi keessan kabajamaadha. Gumaan keessan ni baafama. Shariikaan akka Mubaarikiif maallaqa kafaltu dippiloomaasota imbaasii Suudiidhaa hiriyoottan kiyya waan ta'aniif kan Itoophiyaadhaa dubbiseetiin jira. Mubaarik biyya tana jiraachuudhaaf waraqaa seeraan qabu. Laal. Nama seeraan biyya san keessa jiraatu seerri falmuufii danda'a malee nama seeraan biyya namaan jiraanne seerri falmuufii hin dandayuu ja'a imbaasiin. Kanatti gumaansaa hafee jechu silaa shariikaa santu bileen hedduu kafalaafi. Osoo communitiin jiraate shariikaa sanirraa fuudhaafi jechuu. Kana waan ta'eef gara biyyatti akka deemu. Biyya sanitti maallaqanii erginaaf yoo jenne isaafillee kan biraatiifillee yoo waraqaa jireenyaa hin qabne baankiin itti ergituu fi akkamitti isa gargaartu hin beeytu. Biyya abbaa isaa yoo ta'e garuu Mubaarik akkaawuntii qabaata obboleeyyaniitu tajaajila hin rakkatu. Kanaaf akka ilaalcha Kadiirii fi ilaalcha beekumsa dhugaatti Mubaarik biyya galuudha qabaa, biyya galuu qabaa, biyyatti gargaaruu qabnaadha.
namoota biyya keessa jiran mijjeessuudha. Miilarraa murame biyyatti wal'aanuu dandeenya jechuudha. Biyya Suudii keessa yoo jiraate namuu gara hojiitti fiiga. Namni isa kunuunsu hin jiru. Akka biyya yeroo hatattamatti galchaniif achitti akka simataniif haala mijjeessuudha. Kan kanaa isa kana. Isaan kun kan achi keessa jirtan an gosaniin deeggaraa beekadhaa bakka feetanitti bakka jirtanitti. Gosaan jaaramuu nin deeggaraa beeki. Maaliif gosaatu gumaa nama gosaa san ijoollee akka beeytu walitti qabee gumaallee gaafata waan hunda gaafata. Wanni nuti jibbinu namni gosa qaba. Ganda qaba. Gandaan jaaramuu gosaan jaaramuudha miti. Eenyummaa Oromummaadhaa waliin qabna. Gandatti jaaramee gosatti jaaramee inni Oromoodha khalaas. Garuu gosaan Oromummaa irraa faca'uu wal arrabsuu dhimma fi irratti walii galuu dhabuu siyaasaan osoo jireenya hawaasummaa keessan galle siyaasaa jireenya hawaasummaa keessa galchanii tokkummaa fi biyya garaagaraa keessatti facaasu